Sadaqaa duramu. Sadaqaa duramu. Deemaa fuudhi. Sadaqaa dura yaani yoo jaalalli wal qixaa ofiiti ta'u. Jaalalli kee wal qixaa naafetti naaf intalli takka wal jaalanne taanaan gaafa wal dhufnerraa guyyaa wal dhufnerraa wal jaalanne wal fuudhuu qabna. Erga sadaqaa yoo lama taphatee. Ayyee amma fakkeenyaaf jarri biyya jiranii ati yoo Saudi Arabiyaa keessa jiraatte yoo fakkeenyaaf yoo kaakamis jiraatte Riyaadin dhufuu barbaadde waan mushawwara argattu malee deemta yoo masan si jemma deemta. Kanaafuu gaa sadaqaa harkateetti fuudhee mire amma sadaqaa harkatee fuudhee sadaqaa miti. Sadaqaa miti qabaachuu danda'a yoo karaatii ban kennanii baroonni fa'aa ta'uu danda'a. Ati ayyee fakkeenyaaf wanni ayyaan si gaafadha ati illee gaafii baay'ee sitti dheeressu. Yaa waan deebine bara amma gatii si buusuu deemaa bara. Gaafii hin deebine baratti. Ana amma ati fakkeenyaaf Riyaad irraa kaatee kamisa dhaquudhaaf mushaara yoo qabaachuu baatte deemuu hin dandeessu nan jette. Innis gaafa duratti dhufurraa hin qabu amma immoo sadaqaa harkannaan bira dhaqee moo bira dhaqee sichaaraan. Fakkeenya siin jedhe mucaan kun biyya ofii ziyaaret biyya ofii irra deebi'ee gaafii nasi gaafa deemisa kallattiidhaan sadaqaa fuudhee moo sadaqaan hin fuune manni si sadaqaan fuudhee yookaan sadaqaan hin fuune bas. Sadaqaan hin fuune. Ayyee okay. Ani sin beeku sin beektu san. Duuba sadaqaan fuudhuu baatu maaliifi geemii taphata. Maal gochuu isa ka'e mallaa geemii sana. Isa ka'e. Geemii isa durallee namni taphatu jira geemii jechuun marsaa lama taphatu. Ati fakkeenyaaf namni ati amma wannummaan ayyee amma si gaafadha. Atummaa nama wanni ati nama kana garagalchitee fooloo barbaaddee boru yookaan gartee feema sanyaa taate feema sanyaa gaafa taate sani mootu namni tokko wajjin geema taphattee atummaanuu yaadni kee garoorummaan atummaa yaadaa jirtu ati nama tokko sadaqaa kadhatee fuudheetu malee wannummaa yaadnummaan kee tokko ni dhibbaaf kudha sadii jira nama dhibbaaf kudha sadii kun fooloo. Ani wanniin feemasuu barbaaduuf geema taphateetiin kana sadaqaa si kadhadha isin kadhachuu deemaa asirra dhufe. Aboon yaa ke indiin sentee tu namoota wajjin deemin kadhattu garuu ati mee sentee tu no maammeen akkuma jettee maammeen wanni feemasa ibsa shaafi maakii garagalchee feemasee deebee sadaqaa isin kadhachuu deemaami. Feemasuma ta'uu feetaati sadaqaallee kadhatuu baattu. Isaaniin feemasaati warra feemasa mataa kiyyaati bara namoota nama gartaa feemasa mataa kiyyaati an feemasa namaati. Feemasa mataa keetiiti ayyee feemasa mataa keetiiti jaalala takka dhalaa takka jaalattee ati ol baaftee simmootu akka yaate namni sun sadaqaa dhayanii gasi garagalchan. Ani akkuma amma isarraa dubbadhu waan sirraallee dubbadha gaafa san jechuudha Oromoodha. Oottu waliin nu jira aga wallaalallee taanu oottu waliin nu jira. Mansuur Jamaal miliyoona 2.3 qaba. Oloora. Geema kadhatee moo geema taphatee moo maaliin akkatti feemase ma akkuma Itoophiyaattis ta'e akka Oromoottuu feemasni jabaan ammaan tana akka Itoophiyaatti sagalaffaa akka Oromootti tokko Mansuur Jamaal. Inni kadhataadha. Sun Ameerikaadha. Biyya nama Ameerikaa. Lakkii Mansuur Jamaal Itoophiyaa jira. Ibsishaa jechuun ati ibsishaa fakkeenyaaf dooniin addaan nama meeqan addaan baaftee namni Faransi adda eessaami. Kun immoo yookaan Ameerikaa dhaquu danda'a wala ati nama tokkoof namni tokko walitti qixxaa'uu hin danda'u walitti fiduu hin dandeettu. Duuba Mansuur Jamaal Ameerikaa jira. Addis Ababaa jira Finfinneedha. Duraanees. Kadhataadha. Dhaquu hin danda'u Ameerikaa. Ameerikaa dhiisitee hawaa gubbaa dhaquu danda'a samii tana gubbaa. Kadhataadha. Mansuur Jamaal moo? Kadhataadha. Kadhataa ta'uu isaa mana naatitti qabamuu isaan beektu. Namni kamiinuu kadhata. Namnummaan kamiinuu namni tiktooka ta'e namni Mansuur Jamaal geemii taphachiisee jira. Namni Mansuur Jamaal geemii taphachiisee yoo keessan kadhate beekuu hin dandeenyu naafatiin kun ayyee fakkeenya naafatiin kun wal bahina miidiyaa irratti yookaan wal bahuu yoo inni keessan kadhatu jiraate beekuu hin dandeettu yookaan. Beekuu dandeetta. Ati hin taane lakki ati kijiba gartee nama kijiba jechuun kijibaa miti fooloo barbaacha fakkeenya namni tokko nama tokko kan garagalchuun qabu fooloo leewwan biraatiin guddifachuu dandeenya amee dhageetta. Garuu laakiin immoo to'an ati isin dhimmi keessan ani fakkeenyaaf dhimmi keessan isin waa'uma foolooti gartee isin waa'uma foolooti dhimmi keessan ani waa'ee foolooti miti fooloo miti laal amma tiktook kun halkan edanaa kana yoo gubate an dhimma takkan qabu anaafati akkanumaa wal finna maree amma jarri siree gubbarraa wal korkaasutti jiranii akkam gubatamee fakkeenya ramadaan ni bahe wanni amma ramadaana jenneetiin waasotaan nuuf hin jiru anaafati wal bilaashaa wal finna malee bara. Meedalleen hin jiru siinari bajiidhaa bara isaa jarris hin beeyne gartee isaa jarris hin beeyne gartee asii profaala kaattee qaba deemtu bara ati gowwaa jechuudha bara. Maaki dhaggeeffadhu gowwaallee ta'u maaki oromummaadhaaf jaaladha oromummaadhaaf isin fakkeenyaaf Harargeedha ibsishaan Baalee Arsiidha fakkeenyaaf. Aboo balaa sitti oromummaadhaaf abaarsa obboleessa kiyya dhaggeeffadhu suuraa irraa gabbusitee miti. Deem gabbus immoo. Suura ame. Gabbuuf tamoo gadi muftu suuraa tana deemtee irraa immoo. Ambe waan sii jedhe. Bar suuraa irraa gabbuuf tokko dimbuuf tuma balaan sitti abuutu siin yoonji siin jennee abaaramta.
bar suura rakkoo qabu suura rakkoo qabu waraabatti yoo suura illee kaa'annee gabbuufne wanni jaalalli jaraa durraa dabalu jiru wanni nutti irratti tokko jiru. Dhageeffadhu amma jarri sii asirra kaa'atee akka deemuu kana gartee hin beekan amma ana beekan ana amma isaanii kan rakkatu ana beekan maaliif ji yoo nama dhagee galseetti erga dhalatu na galchan ati immas hin galchan sin beekan akka horii ilaalan kaati waan arrabsaa jirtuu fi kaati fakkeenyaaf feemasii taate gaafa san baratillee fakkeenyaaf gaafa doktor aslitti ergatee amma nama sagaltamii takka silaadha gaafa san immoo ati namni kumni tokko silaaluu danda'a ani immoo sirraa gammada maaliif atiin kun yoo kaasoo rakkatee narraa dubbatte namni kumni tokko dhufee silaadha Oromoodha. Obsi eenyu doktor Asliin. Doktor Asliin jechuun kaa gurraacha soddaa ibsishaati. Soddaa ibsishaa kamiiti doktor Asliin kunoo kami ani hin beeku bar. Sanni. Bara. Doktor Asliin beektooti. Hin beeku takkaan dhageenyu sirraa dhagoo qooti. Atam reefi waa'ee doktor Asliin mucoota akkatti hin dubbanne irra. Mucoota miti doktor Asliin jeemo. Asliin jettee dubbattee doktor illee jedhuu baatte Asliin jettee dubbifteeti. Asliin naan beekan Asliin kakaayiroo gurraacha abbaa sadaqaa naan beeka. Sharmuuxa jaarsamaa giiraa tokkoffaa. Jaarsamaa killee ta'ati walumaan yoo fayyadaman illee rakkoo hin qabaate so wayi dhumataa miti numatu biraa dhumata malee hin dhumatu sun. Isin qoy namni kamitti jaartii intala namni tokko itti fincaanu wajjin kamitti itti fincaanuun taate. San maasetu hin dandeenyu rabbi qofa beeka fakkeenyaaf fayyadamu yookaan mucaan harka obboleettiitti guddisuu dandaati fakkeenyaaf dhalaata akka obboleettiitti bira ciiftee bulte yookaan danda'uu dandeetta buluu dandeetta bira akka obboleettiitti yoo fedhiin kee irra hin jiraanne nama tokko fedhiin kee irraase yookaan irraase ajaju malee akkanumaan ol kaateetuma dirqama ittiin gootu. Duuba hayyee doktora kan jetteef isinii kuna amma barammaati ilaalama fakkeenyaaf maaliif gowwaan ta'in amma akkuma duraan na hojjaatu jirtu na wajjin asli maaf makka jaamu namicha hin baratin nama kutaa sadiin qarate nama feesbuuk irratti waa inni poost ilaale nama qubee afaan oromoo seeraan barreessuun bein nama logaafa maquma isaa kanaa jechuudha asladdiin jee nama barreessuu hin dandeenye nama asladdiin godha jee asladdiin godhu garte maqaa isaa deef laale feesbuuk gubbaa dhaqee jechuudha ingiliffatti miti oromiffatti miti jechuudha. Nama kanaan gaafa kaatanii doktora jettan doktorummaan kun digirii akkasumatti namni ma dubbisa amma fakkeenyaaf nu waan taanu malee amme anaafatti fakkeenyaaf yookaan dubbisuu waan laallu dhugaadha namni tokko fakkeenya yookaan barreessuu dhageeffadhu ani dubbiseetiin bara adda baafadhe ani ofii kiyyaa waan hin galata dogoggoreen barreessineef siigalee ani ofii kiyyaa parsantii dhibba guutuun barreessa siigalee afaan oromoo seeraan hin barate. Nama gartee kutaa sadiin qarahin nama sooshaal miidiyaa gubbatti nama arrabsuudhaan hedenen jee iyyee bakka beekamtii waan qabu bichaadhaaf an doktora biyya chaayinaatti hin baradhee ijjee gaafa si arrabsu. Doktora ati fakkeenyaaf doktora gaafa jettee yaamtu xiqqishoo sin dabbaru. Sin dabbaruun jee bara. Niigaa. Shabakan nak abajir arkan me gadada jawala gadatu arkan. Shabakan nak abajir mo. Ini kabatu ana ye. Isa cellise. Shabakan nak abajir arkan dada jawala. Aye bak kenya barachuulee dhabu yookaan sombaratiin biyyaa bahu yookaan sombaratiin biyyaa bahu yoo sombaratiin namni kun biyyaa
garuu muutu namni kun dami. Abbo waan kana haasaa jirtanii isin dhagaan jiru garte laba kan qabuni. Eka. Hanti shilfattu anaaf ishee. Muutii rakadhu kenna muutii rakadhu. Inti geessitu ati geessitu. Kenna. Milki shu. Gelap out sih. Diam yuk.